everywhere. Alhamdulillah. Ay hinjiru. Isademi. Haja waitif. Kabbe. Ay gaariidha. Magana gaataatani. Nagaa si gaafachuu fi waan biraa miti. Hayye ni beeksista wallahi. Hayyen badin. Andara. Mashi. Ijoollee keenya argitanii waan daree barreessan. Miskiin. Komantii barreessan waan girte. Ana garee komantii maalii barreessan? Adarbu waan taane ilaaluun iyyuu fedha kiyya miti samayyuu. Ija takka tasaarra na bu'e malee. Miskiin. Yaa miskiina wallahi. Hayyen badin. Naashish nagaan bulii halkan gaarii siifatosh. Hayye. Maal barreessan garee yani? Adama. Gobas tole bakka hayyen badin shi. Aram badu. Ayye. Komantii huccunaa khafna godha jalatti qoyin galchi. Galumaa fi nakas jeje miskiina rabbi. Tawaggaa dabartee tun hin qaba jee abu. Kuni kan jireenyi galeef. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلت ذاتي قديوتا قبلت ذاتي Aisha, كيف تفرتي وجعلت متى في يا فجر كن قبلت Mashe, بدأنا يتكلم جو شيء كده eh? كده ويتكلم Ashe, drama قالوا لا بس نام بس بتبرني نام باي مثال Ashe, يقال لك سنة أنا تكلم جو ده وأنا أفتكرني بس هذه قبلت قبلت Ashe, ففي قال فني جولين جناسير يصدرني جدي Isini tinu berarti makasani. Mantap ini. Jangan dulu. Akan Arab samni tukuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta maku. Amma heeru meeqa? Baramma bituuf deemaa jira baramma birrii harka qaba yulaata. Bituuf deemaa rabbi. No baasi Quraana hayata diddama nu qarai Maal ayata diddama? Quraana hayata diddama nu qarai Ayata diddama qoy sipin sinis hayata diddamachuun qoy hayata diddamachuun afaan Oromoo sanaan dubbisa garuu naaf hin qabamu beektaa
Kuni bari jalqaba kana kuno hayata amma sirra hayata kana xaahaa jechuudha karaa bira argadheera mashaallah xaahaa Surat bareechinuu qarii ayata meeqarraa? jaarsaaf jaartii aboo ijoolleen keenya akkasittanii barreessinaa is my sister Amo is my brother. so hundi keenya iyyuu hiree keenya qabna hayata 20 baasii qaray Ayata meeqarraa jettee? xaahaa jechuudha طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى كان قريبا maaleessa maal jette gad bu'ii qalee gaduma bu'ii qaree malee ati wanni isaa achirraa jechuu ati bilbila biraanii qabda. sadiin baay'isa ibsaa fi tapheettaa bilbilli tokko jirti ibsaa fi jala sadiin baay'isa maaliif kofaltanii suuraa xahaa banatee jira. sadiin baay'isa dhumuuf Alleqa dhume baay baay suuraa xahaa ta'uusaa beekeera bakka abbaatee quraana banattee suuraa xaahaa qaraataa jechuudha tokko kaasitti lakkoofsa tokko kaase ageessa warri qaree haga goota isin ammoo ajajju jechuudha. As jala deemanii qaree jedhu bar baay'inaan isaaniin jedhu yookiin jedhanii ayata 14 agaayata ani hallaadha jedha إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة بالذكر kana qalaata abaaboo tokko darbadhaa banaa fixuu fi kana qarai bareechi kan koo abaaboo tokko barbaada banaa nam tokko bakka kan tokko guddaa kakko nam tokko abaaboo tokko darbadhaa banaa fixuu fi yaa xiqquma abbantan